Hordoftoonni TV ifa fayyinaa marti keessan fagoodhaaf dhiyoo kan jirtan baga nagaa taatan isiniin jenna. Waaqayyo baga nagaa isin godhee akkam jirtu biyya alaaf biyya keessa kan jirtanii karaa YouTube, karaa peejii keenya jechuun karaa peejii Facebookii TV ifa fayyinaa, karaa Instagramii, karaa hundumaa karaa social media kan hordoftan karaa televizyinii keenya nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u, nagaa waaqayyoon isiniif dhiyeessa. Obboleessi keessan nagaan isiniif haa ta'u. Waaqayyo isa karaa hundumaa nu gargaare guddisnee galateeffanna. Egaa waaqayyo nu gargaaree warra har'aa taaneerra, waaqayyo nu baatee warra har'aa taaneerra. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa fuula keessanitti kan argamu waa tokko isinitti dubbachuudhaafi. Annas yeroo baay'ee deddeebinee kan dubbannu isinillee cina keenya dhaabbattanii nu wajjin hojii guddaa hojjechaa kan turtanii namoonni biyya alaas biyya keessa kan jirtan hundinuu ammas fuuluma keessanitti dhiyaadheen jira. Egaa wajjin waaqayyoo karaa keessan waldaa keenya keessatti hojii guddaa hojjeteera. Waaqayyo hojii guddaatu hojjetamaa jira. Ammas hojii guddaa hojjetaa jirtu. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Egaa wantan dubbachuu barbaade waldaan keenya ergi gaafa biyya lafaa kana keessatti bu'uureffamteetti waldaan ifa fayyinaa addunyaa akkasumas TV'n ifa fayyinaa hojii guddaa biyya kanaaf saba kana keessatti hojjetaa jira. Waldaa kana keessatti lubbuu hedduutu fayyaa jira. Namoonni baay'een fayyaa jiru. Isuma amma karaa miidiyaa kanaan illee namoota baay'eetu fayyee dhuga baatii isaanii fidaa jiru. Egaa dhuga baatiin taa'aa jiru kun namoonni baay'een waggaa 8-9 mana yaalaa dhaqanii yeroo dheeraadhaaf deddeebi'anii cheek taa'aa turanii kaansarii dhaan qabamanii kadhannaa guyyaa tokkootiin karaa TV kanaa namoonni baay'een fayyanii dhuga baatii isaanii fidaa jiru. Akkasumas miilli isaanii illee kan hin sochoone amma adeemanii yeroo dheeraa waggaa 15-20 ol mana yaalaatti birrii isaanii fixanii kan bilisa hin baane bilisa ba'aa jiru. Egaa waldaan Kiristoos biyya lafaa kanarra kan isheen jiraattu hojiidhaaf teessi, hojii wangeela Kiristoos hojjechuudhaaf teessi. Kanaaf egaa hojii guddaa hojjechaa jira jechuudha waldaan keenya biyya kana keessatti akkasumas TV'n ifa fayyinaa. TV'n kuni TV biyya kana keessatti hojii guddaa, hojii aangoo, hojii dinqisiisaa waaqayyo ittiin hojjechaa jirudha. TV'n kun TV'ota jiran keessaa TV tokkodha. Waaqayyo hojii guddaa karaa televizyinii kanaa hojjetaa jira jechuudha. Egaa televizyinii kanaaf deeggarsatu barbaachisa. Deeggarsi kun immoo TV'n kun waggaatti miliyoona hedduutu kaffalama. Miliyoona hedduun kun egaa amma akkuma beekamu waldaan irra lafaarra jiru akkuma addunyaatti iyyuu cufamee jira. Kanaaf akkuma kaleessa dheengaddaa ijaarsaaf gochaa turtanii namoota hedduudhaaf kadhachaa turre yeroo darbees kadhannee baanees dubbanneerra. Ammas gargaarsi keessan nu biraa hin hafne nu duukaa jira. Kanaaf ammas gargaarsi keessan akka inni nu duukaa ta'u jedheen jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa namni waan qabu duwwaadhaaf waaqayyoof hin kennu. Waanuma qaburraa, waanuma harka isaa jirturraa fuudhee waaqayyoof kutee godha. Kanaaf egaa TV'n kun TV hojii guddaa hojjetudha. Sababii adda addaadhaaf egaa amma gidduutti ijaarsa manaallee dhaabnee jirra jechuudha. Haa ta'uuti ijaarsa mana keenyaas fagoo sadarkaa guddaarra geenye irraa wanta muraasatu nu hafa, persentii muraasatu nu hafa. Ijaarsa yeroo ammaa egaa yeroodhaaf dhaabsiisnee jirra. Garuu televizyiniin dhaabachuu hin danda'u. Maaliif isinitti fakkaata? Televizyiniin kun hin jiru yoo ta'e sabni keenya waan ittiin jabaatu, sabni keenya waan ittiin boqotu, sabni keenya waan itti boqotu hin qabu. Kanaaf warri amananis warri namannes TV kana ilaalanii fayyaa jiru. Ispeeshaalii afaan kana kan dhageessan kamniyyuu TV kana ilaalanii namoonni baay'een jajjabaataa jiru. Kanaaf egaa TV kana akkasin deeggartan, akkasin tumsitan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa TV kanaaf deeggarsa isin gootan birrii baay'ee isin hin gaafannu. Egaa sabni keenya bal'aadha. Kaabaa kibba bahaa lixaan yoo walitti dhufe TV kana miti hojii guddaa hojjechuu danda'a, biyya jijjiiruu danda'a waan ta'eef amma yeroo darbe akkuma kaasnee dubbataa turre guddaa isin hin gaafannu. Namumti tokko, maatimti tokko yookaan namni tokko yoo walitti dhufee birrii 200 yoo darbate, birrii 200 yoo darbate ji'a tokkotti hojii guddaatu hojjetamuu danda'a jechuudha. Sabni keenya walitti dhufee birrii 200 yoo darbate guddaa isin hin gaafannu. Maaliif gargaaraa turtaniitu gargaarsa guddaa gochaa jirtu waan taataniif
namni hin qabne namni qabus haa ta'u namni wanta isatti tole gochuu danda'a. Amma garuu kan nuyi isin gaafannu namni tokko mana isaa taa'ee galgalallee karaa moobaayil baankingii karaa moobaayilii isaa jechuudha birrii 200 erguu danda'a. Akkasuma immoo yeroo hojii isaa dhaqu birrii 200 buna isaa isa guyyaa sha'ee isaa isa guyyaatti yeroo boqonnaa dhugurraa kutee birrii 200 immoo fiigee dhaqee baankiillee kaa'ee darbuu danda'a jechuudha. Guddaa miti birriin 200. Kanaaf birrii 200 sabni keenya walitti yoo fide walitti yoo buuse hojii guddaa hojjechuu danda'a jechuudha. TV kana yookaan biyya kana keessatti jechuudha. Kanaaf egaa warri biyya keessa jirtan birrii 200 akkasin gargaarsa TV kanaaf gumaachitan sabni keenya walitti yoo dhufe nama miliyoona hedduutu jira. Sabni keenya miliyoona 50 haga 60tu jira. Kanaaf walitti yoo dhufe hojii guddaatu hojjeta. Warri amantanis warri hin amannes TV'n kun hospitaala. TV akka hospitaalaatti hojjetudha. Nama baay'ee dhufaa fayyaa jira. Kaanserii irraa fayyaa jiru. HIV irraa fayyaa jiru. Dhuga baatii isaanii argaa jirtu, dhaga'aa jirtu. Biyya garaa garaa ta'anii dhuga baatii isaanii nu ergaa jirtu, nu ergaa jiru. As dhufanis dhuga baatii isaanii kennaa jiru jechuudha. Kanaaf akkasin nu cina dhaabbattan jaalala Waaqayyoon ani isin gaafadha. Namni tokko dheengadda ergi gaafachuu jalqabnee gara keenya dhufee gara tajaajiltoota waldaa keenyaa dhufee akkas jedhe. Maatii 5 qaba. Ergii birrii 200 gaafattanii maatii 5 kootiif kadhadhaa. Tokko isaanii footoo ijoollee isaatiitti hidhee fidee birrii 200 ijoollee kootu ergee inni kun waan hin ulfaannee fi ijoollee koof immoo eebbaa jedhee nu mariisisee ture. Innaa kadhannee fi gadhiisne. Maal jechuun barbaade maatii tokko keessaa namni 2 namni 3 4 birrii 200 yoo erge hojii guddaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Egaa kana fakkaata amma humna keessanii amma Waaqayyo isin dandeessise amma Waaqayyo isin gargaare nu cina dhaabbadhaa facaasaa nu immoo isinii kadhannaa ji'a ji'aan maqaa keessan baasne akkuma kana dura gochaa ture statementii baase amma immoo maqaa keessan waamne isiniif kadhannaa kan ammoo Waaqayyo jireenya keessan irratti jijjiirama guddaa godhe dhageessaniitu wanta namoonni dhugaa baatii isaan fidanii. Kanaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Namoonni kadhannee fi miliyoonaan kumaatamaan hedduu argataa jiru jechuudha. Kun immoo eebba nuyi asii kadhannu jireenya namoota baay'ee jijjiireera. Kanaaf yeroo gabaabaatti ji'a tokko kana keessatti daftanii akka birrii 200 galchitan jaalala Waaqayyoon ani isin gaafadha. Biyya alaa kan jirtanis amma dandeettii keessanii $100, $200, $500 galchuu dandeessu. Amma Waaqayyo isin dandeessise. Maaliif hojii guddaa hojjechaa jira biyya kana keessatti waldaan kun TV'n kun jechuudha. Kanaaf Waaqayyo isinii kadhannaa Waaqayyo waan haaraa godhaa dafaatii akkaawuntii waldaa ifa fayyinaa addunyaa jedhu iskiriinii televiizinii keenya jala kan dhufee mul'atu sana irratti baankii Itoophiyaa yookaan immoo baankii daldala Itoophiyaa, baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaali Oromiyaa, baankii Awaashir akkaawuntiin jiru kan waldaa ifa fayyinaati. Kanaaf akkaawuntii sanarra birrii 200 galchuu dandeessu, nu quunnamuu dandeessu, bilbila bilbiluu dandeessu, bilbila biiroo jira jechuudha. Bilbilli biiroo jira biyya alaa keessa kan jirtanii, biyya Arabaas kan jirtanii, Ameerikaa, Awurooppaa, Ardii Eeshiyaa, biyyoota garaa garaa keessa kan jirtan kamniyyuu nu cina dhaabbachuu dandeessu. Amma Waaqayyo isin dandeessise, amma Waaqayyo isin gargaare, amma Waaqayyo isin dandeessise. Lakkii immoo 200 anoo Waaqayyo naa kenneera kanaa ol gochuu hin danda'a kan jettanis 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 galchuu dandeessu amma Waaqayyo isin gargaare. Kanaaf hojii guddaatu nu eeggataa jira. Tajaajiltootaaf illee kaffaltii guddaa kaffalla. Waan Waaqayyo isinitti dhageessise dafaatii ji'a kana keessa wanta Waaqayyo isinitti dhageessise godha. Birriin 200 walitti dhufee hojii guddaa hojjeta. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ani immoo isteetimentii keessan baankiidhaa baaseen isinii kadhadhaa. Weetiin gaara dhaqu, weetiin waldaattis karaa istiidiyoo keenyaa ba'e isiniif kadhachuudhaaf ani qophiidha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Shalom.